Akkam jirtu daawwattoota keenya OBN International irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu waliin an Alamaayyoo Qannaati. Pirezidaantiin naannoo Gambeelaa fi itti aanaan isaanii dhalattoota naannichaa Ameerikaa kaabaa jiraatan waliin mari'atan. Marii kanaan dhimmoonni misoomaa, nageenyaa fi hawaasummaa naannoo Gambeelaa keessa jiru hawaasaaf ibsameera. Gabaasa dabalataa qabna. Waltajjii qopheessummaa waldaa hawaasa Gambeelaatiin Minisotaa magaalaa Mankeetootti sanbata darbe ta'ame irratti pirezidaantii naannoo Gambeelaa obbo Omar Ojuluu fi itti aanaan isaanii Tankwai Jog akkasumas ambaasaaddarri Nuutu Billaataa kan argaman yommuu ta'u, dhalattoonni naannichaa Ameerikaa kaabaa jiraatan hedduun argamaniiru. Haala qabatamaa naannoo Gambeelaa irratti ibsa kan kennan obbo Tankwai Jog sirni waggoota 28 darbee ture Gambeelaadhaan naannoo guddachaa jirtu jechuun baay'ata gahaa ramaduu dhabuu, walitti bu'iinsi darbee naannicha keessatti ga'uu fi galiin naannicha irraa sassaabamus gadi aanaa ta'uu akkasumas aadaan hojii uummataa boodattafaa ta'uun guddina naannoo sanaa kan qocarsan keessaa muraasa jedhan. Erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufee as garuu hojiin dhaabbilee michuu Aggaar Dirjit jedhamu jalaa erga bahanii as dhimma biyyaalessaa irratti murteessuu akka danda'an dubbatan. Yeroo ammaa naannoon Gambeelaa akkuma naannoo kan biroo dhimma Itoophiyaa irratti murteessuu dandeenyeerra kan jedhan obbo Tankwai Jog jijjiirama biyyattii keessatti dhufee hordofuun haala mijataan biyya keessa waan jiruuf dhalattoonni naannichaa bakka itti dhalatanitti deebi'anii hojii hawaas dinagdee naannichaa akka hojjetan waamicha taasisan. Kaayyoo waltajjii kanaas diyaaspooraan naannichaa haala biyya keessa jiru hubatanii beekumsaaf qabeenya qabaniin haalattiin naannicha misoomsan mijeessuu akka ta'e dubbatan. Pirezidaantiin naannoo Gambeelaa obbo Omar Ojuluu gara Ameerikaa kan dhufan dhukkubsatanii yoo ta'es waamicha hawaasa Gambeelaa irratti argamanii mari'achuu isaaniitti akka gammadan himan. Dhalattoonni naannichaa karaa adda addaan rakkoo siyaasaa biyya keessa tureen kan biyyaa bahan akka ta'e himanii Itoophiyaa keessatti akka lammii lammaffaatti ilaalamaa akka turanii fi amma garuu karoora ida'amuu Dr. Abiy Ahmed baasan hordofuun gara badhaadhinaatti imalaa jirras jedhan. እኔም በርግጥ ለሕክምና ነው የመጣው ከ15 ቀን በላይ ሕክምና ላይ ነበርኩት ማዮ ክሊኒክ ተኝቼ ከዛ በኋላ አሁን ከወጣው አንድ ሳምንት 7 ቀን ይሆንልኛል። በጣም ደስ የሚል ነው። የኔም ፍላጎትም የነበረ ነው። ለምን ወደዚህ ኃላፊነት ባለፈው እንደመጣው ወደኛ ማምጣት አለብህ የሚል ጥያቄ በሚያቀርቡት ጊዜ ቅድም እንዳልኩት እኔም ቀደሞን በእነሱ ጥሪ አማካኝነት ወደዚህ ሲመጣ በጣም ነው የተደሰትኩት። ባለፈው በዶክተር አብይ በቀየሱ ሂዳስ የመደመር ጉዞአችን እኛም ከነበረብን የማገለሉ ሁኔታም ትግል አድርገን ወደ ብልጽግና በምንገባበት ጊዜ እኛም አመራር ላይ ያለን ህዝባችንም ሁላችን የተደሰትንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን በመደመር መንገዳችን ወደ ብልጽግና ነው የሚሆነው። Pirezidaantii itti aanaan naannoo Gambeelaa obbo Tankwai Jog gama isaaniin naannoon Gambeelaa Oromiyaa fi Beenishaangul waliin ta'uun rakkoo daangaa irratti uumamuu malu hiikkachaa akka jiran himanii rakkoon nageenyaa daangaa Sudaan kibbaa irratti darbee mul'atus hojii nagaa buusuu Dr. Abiy Ahmed garee Sudaan kibbaa walitti fiduuf hojjetaniin ni furama jedhanii akka abdatan dubbatan. ጋምቤላ ክልል ትንሹ ኢትዮጵያ ነው። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብም ጋምቤላ ክልል ላይ ይኖራል። በሰላም በፍቅርም እየኖረ ያለው ህዝቦች ስለሆነ ከዚህ በፊት የተጀመረው የክልል ለክልል ህዝብ ግንኙነት አለ። በተለይ ከኦሮሚያ ክልል የኦሮሚያ የጋምቤላና የቤንሻንጉል የተቋቋመ ማሳበር ጽሕፈት ቤት አለ። ከደቡብ ሱዳን ድንበር ተሻጋሪ ድርጊት የሚፈጽሙ በተለይ ከሞርሌ የተያዘ ችግሮች ነው ብዙ ጊዜ የሚነሱት። ይሄ ዋና መፍትሄ ምንድነው? ትልቁ መራችንም ዶክተር አብይ የተጀመረው የደቡብ ሱዳን ሰላም ካገኙት በኋላ ክልላችንም ሰላም ይኖራል የሚል ትልቅ ግምት አለ። Waltajjii qophaa'e kana hoogganaan waajjira qoonsilaa Itoophiyaa kan Minisotaa ambaasaaddarri Nuutu Billaataa fi hojjettoonni waajjirichaa waldaa hawaasa Gambeelaa waliin ta'uun akka qopheessan hubachuu dandeenyeerra. Haala siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru mo'achuun kan danda'amu yaada mo'ataa dhiyeessuun dorgommii dimokiraatawaa ta'e qofaan akka ta'e himame. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo morkii keessaa bahuun biyya kana gara dimokiraasiitti ceesisuu akka qabanis dhaamameera. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba.
Pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan baqattoota Siiriyaa biyya Turkii keessa hedduminaan qubatanii jiraniif gamtaa Awurooppaa irraa gargaarsa gaafachuuf akka jiru beeksise. Gamtaan Awurooppaa garuu gargaarsa jedhame kanaaf haal duree kaa'ee jira. Bohaarsituu Abdullatiif gabaasa dabalataa qabdi. Pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogan marii hooggantoota gamtaa Awurooppaa fi neetoo waliin taa'uuf jiran irratti deeggarsa siyaasaa, faayinaansii fi loltummaa ni gaafatu jedhamee eegama. Haa ta'u malee gargaarsa kana argachuuf baqattoota daangaa Turkii cabsuun gara Giriikitti cahan jajjabeessuu dhaabuu qabaa jedhame. Hooggantoonni gamtaa Awurooppaa fi neetoo walgahii wixata kana ta'an irratti kana kan dubbatan yoo ta'u, gargaarsa jedhame kana argachuu kan danda'u garuu baqattoota Turkii irraa gara Giriikitti imalan jajjabeessuu yoo dhaabe qofaa jedhan. Baqattoonni 10,000 lakkaa'aman imala dooniitiin Turkii gara Awurooppaa seenuuf yaalaa kan jiran yoo ta'u, kun kan ta'e immoo erga magaalaa guddittii Turkii Ankaraan kanaa ol baqattoota keessummeessuu hin dandeenyu jedhanidha. Pirezidaantiin Turkii akka jedhanitti yeroo Raashiyaa fi mootummaan Siiriyaa waliin ta'uun lola guddaa uummata Siiriyaa irratti taasisaa turan, Turkiin baqattoota miliyoona 3 ol kan ta'an fudhattee turte. Awurooppaan gargaarsa gahaa baqattootaaf dhiyeessuu hin dandeenye jechuun dubbatan. Dura teessuun Komishinii Gamtaa Awurooppaa ibsa kennaniin falli barbaachisaan eeggamu daangaa tiksuudha jedhan. Awurooppaan akka haalli yeroo darbee bara 2015 hanga 16tti baqattoonni miliyoona 1 ol gahan irra caalaan isaanii biyyoota giddugala bahaa fi Eeshiyaa irraa seenan turan akka lamada hin deebine of eeggannoo taasisuu qabdi jechuun miidiyaaleef ibsa kennan. Awurooppaan akka lolli Siiriyaa keessatti amma deemaa jiru kun dhaabbatu hawwii qabdii jedhame. Gamtaan Awurooppaa baqattoota biyya Turkii keessa jiraatan gama faayinaansii, mana jireenyaa, barnootaa fi tajaajila fayyaa irratti mootummaa Turkii akka gargaartu maallaqa biliyoona 6 waadaa galtee kan turte yoo ta'u, walakkaa maallaqa sanii kafaltee jirti. Garuu guutuu isaa ganaa kafalamee hin dhumne jechuun ibsan. Miseensi Komishinii Gamtaa Awurooppaa tokko akka jedhanitti haala amma tahaa jiru kanaan Awurooppaan gargaarsa dabalataa kamiyyuu haa ta'u namoota seeraan ala daangaa biyyattii cabsan gargaaruu dhaabuu qabdi jechuun dubbatan. Egaa daawwattoota keenya oduun OBN International qabannee dhiyaanne kanuma gama kootiin nagaatti.